أو إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أنباء عن إحباط عملية تسلل من الحدود الشمالية والقضاء على سكوند تشيكويا يا ستوديو راسو بصوت مرقفقف نجر نبرنا بريكتر سكيل من هالنبر يتمزجبوا مالت እንችላለን መረጃ አሁን መሬት መንቀጥቀጣ ሲታበብ ይከፈት ማነው ይከፈት ወይም ከሩቅ ቦታ ይምጣና ህንጻዎች በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ ሰው ማድረግ ያለበት መሬት ላይ ያለ ሰው ከቤት ወጥቶ ይሄድ وبنسبة كبيرة منها إنه أحد مميزات منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي تمتلكها سنواجه أشرف أبو عمرة تنضم إلينا من رام الله الصحفية فاطمة خميسي. أشرف، آخر المعلومات والتفاصيل حول المجزرتين اللتين ارتكبهما Nageenyi rabbii guddaan bakka jirtanitti simbiratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya CTN irraa oduuwwan idilaa addunyaa baha gidduu galeessaaf akkasumas muda galgala kana Finfinneetti ta'e isin dhageessifnaati dura dursuun ijoowwan isaaniitiin hangafna. Balaa Kirkira Lafaa sulula Awaash naannoo mataa haratti mudateen kan ka'e maagniitiidiin lafaa yookiin wiirtuun siiqqee lafaa socho'uun wal qabsiisee Finfinneen girgirii keessa turuu fi Radical Scalein Kirkira Lafaa kuni 4.9 jedhamee jira. Kanas gabaasaa qabna. Miidhaa akkamiitu dhaqqabe? Addunyaan amanuudhaaf kan rakkate Rafael Grossi AIE yookiin International Atomic Agency Iran nuclearii hidhachuu isii mirkaneessaniit Ameerikaan ranga Israa'el irratti mul'incituun dhagahame. Waraanni Gaazaa osoo Israa'el quban qabne Hamaas daangaa Libaanos ture as bahuun isaa Kon guddaan Israa'el walakkeessatti dhalachuu fi Gaazaan jabalee har'aa kaasee hanga hospitaala Al-Shifaatti lolli har'a bifa haarawaan onkoloolessa torba jalqabaa fakkeesseetii jira. Loltoonni Israa'el garmaleedha akka baalatti harca'u daangaa Libaanos irra misaa'iloota akkasumas Raafaa irra misaa'iloonni walakkeessa Israa'eliitiin lubbuu siviilota galaafachuuf dhaabbileen barbadaa'uudha gurraan isin geenya. Humni Islamic Resistance tarkaanfii cimaa Israa'el hadoochee fudhate gama biraatiin mariin addaa dhoksaadha. Siriyaa keessatti Iraan, Raashiyaa fi Sooriyaan mari'atan dubbitti addaatiin gadi bahee argameeti jira. Jeettiiwwan 60 ol Iraan haleellaaf qophaayan ammas haa tursiifaman jedhan maaltu jira kan jedhan balballoomii keenya keessatti dhageettanii riphee ol ka'eetiin hawtiin Yemanoota doonii waraanaa gurguddoo 2 guutumaan guututti barbadeessuu Ameerikaan mirkaneeffatte. Peentaagoon jeequmsaan walakkeessisi kan guutame ta'uun dhagahamee jira. Neetaanahuun salphina gurguddaa Hizbollaa irraa keessummeessan hunda kan isin biraan geenyu ta'a. Ijoollee keenya Libaanositti argamaniif naannawasitti argaman rabbiin bira haa jiraatu. Chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Laayik gochuus akka hin daganne kanneen nu jaallattan CTN jechuudhaan komentii yaada bu'uuraa nu barreessaa. Hiriyoota jaallataniif qooda isiniin jechuu barbaanna. Gara maadhee dhimbiibbaa viidiyoo fi balballoomitti isin geessa. Aussi était le cas pour le Liban la semaine dernière. Eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que... እስካሁን ድረስ ባለን ግን መረጃ አሁን መሬት መንቀጥቀጣ ሲታበብ ይከፈት ማነው ይከፈት ወይም ከሩቅ ቦታ ይምጣና ህንጻዎች በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ ሰው ማድረግ ያለበት የተለያዩ ሰፈሮችና ወይም የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተከስቶ ነበር። ይህም በተመለከተ በትክክል መሬት መንቀጥቀጥ ነው ወይ ምንድነው የተከሰተው ነገር የሚለውን Biyyoota Afrikaas ta'ee idil addunyaa sulula Rift Valley keessatti argaman dho'insa volkaanoof naannoo gammoojjummaatiin wal qabsiisee kirkirri lafaa sadarkaa yaaddoo gurguddaa Afrikaa keessa Afrikaa bahaa kun ammoo dabalaa dhufuun yeroo yaaddessee jirutti naannoo sulula mataa hara gaarreen Fantaalleef naannawa sanirraa kan ka'e kirkirri lafaa
iskeeliin isaa yookiin reektar iskeelii 4.9 galmeeffame kan har'a Finfinnee sochoosee fi gaazexeessitoonni miidiyaalee idilaa addunyaa wabeeffachuudhaan hanga ammatti miidhaan kana jedhame agabaafamuu baatus naannoowwan walakkeessa biyya Adaamaa akkasumas Awaash Mataaraa kanneen kana fakkaatan Finfinnee guutummatti yeroo inni foddaa irraa sosochoosu kan beeksan Daareektarri Yuunivarsiitii Finfinneetti Ji'oofiiziksii fi akkasumas qorannoo hawaadha Dr. Iliyaas Leewwiidha itiivitti maniitti jiran yeroo kamiyyuu addunyaa gubbatti yeroo kirkirri lafaa qubatu kanneen mana jireenyaa keessatti argaman liftii akkam fayyadamne akkasumas iddoo suphaa yookiin ammoo gidaara manaa gara gubbaaf roga irra akka taa'u hin qabnee fi jala dhaabbachuu akka hin qabne daandii irratti ammoo iddoowwan suphaa fi haada elektirikiif kanneen kana fakkaatan akka hin qabnee fi mana keessa jiraatanii tasayoo banachuu dadhaban akka minjaalaa fi kanneen kana fakkaatan jalatti ta'anii fi balaa hir'isuu akka danda'u dhaamuudhaan balaan kun garuu sosochii gurguddaa kan Finfinnee keessatti uume ta'uu fi ka'umsi isaa Finfinnee akka hin taanee fi sulula Awaash ta'uudha ETV afaan Amaaraatiif himaniiti jiru. منطقة مارون الراس، لماذا مارون الراس؟ مارون الثالثة كيف أوظف الجغرافيا لخدمة الإمكانات المتاحة بحيث أستخدمها بالطريقة وبنسبة كبيرة منها إنه أحد مميزات منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. بينما كانت إسرائيل روسيا التي ظلت لسنوات تعمل على بناء علاقات مع مختلف الأطراف في الشرق الأوسط اتخذت قرارا غير متوقع بإطلاق طائراتها الحربية على إسرائيل. هذا التدخل العسكري يعكس تحولا كبيرا أكبر أدت إلى دمار واسع وأيضا عدد كبير حسب ما نرى من الصور وحجم الدمار لابد من أن عددا كبيرا سقط فيها. الأهداف الإسرائيلية حسابات إسرائيل Baagiddu galeessatti waraanni akka dabobbaa ibiddaaf belbelaaduu saafaya kan citaatti qabatetti itti fufee addunyaan roga sadiitti wal qoodde haleellaan ilmaan namaa kan akka baala baarzaafitti harcaasuu irratti jiru furmaata malee gara waraana niikleeriitti cehuun mirkanaa'eetii jira. Danga Libaanos irraa hanga Gaazaatti lolli har'a gaggeeffamaa oolee seenaa Israa'el keessatti mul'ii kan kuteef loltoota 26 guyyaa tokkotti dhabuun Israa'el salphina gurguddaa ta'uu fi Netanaahuun hiituu yookiin qabattoodhaan mul'ii hidhataniiti wacuu irratti argamu. Hizboollaan dagsiiseetiin haleellaa isin Beeruut irratti fudhattuun Birgeediin Reedwaan jedhamu Kifaar Shuubaa Kaatushaa Rokettiiwwan ammayyaa teekinooloojii M40 jedhamuudhaan magaalaa Kaariyoot Shimoonaatti geedii 98ffaa fi 91ffaa reejimentii 36ffaa haleeleetiin loltootaaf taankii Israa'eelota Ameerikaa harcaasuun loltoota baqachiise. Kanatti isin dhabanne haleellaan misaa'ila burkaan jedhamuun Galiilaa haleeluudhaan siviilonni 6 ajjeefamuudha. Times of Israel fi Jerusalem Post gabaasan. Akka Times of Israel jedhee gabaasetti Hizboollaan gatii isaa ni argata. Haa ta'uutii haleellaan keenya yoomillee itti fufa yeroo jedhanitti ture. Pirezidaantii Firaans Imaanu'eel Maakiroon fi Benjaamin Netanaahuun qabaa ganna dhiisa. Gamtaan Awurooppaa saffisaan akka qoqqobbii Israa'el rakkaa'uuf pirezidaantiin Firaans calaafamaa fi diinagdee Libaanos irratti lubbuu Gaazaa irratti fi saamicha gurguddaa Israa'el taasisaa jirtu keessattuu daa'imman lafarraa dhumaa jiranii fi egereen addunyaa garamitti akka deemaa jiran yeroo bilbilaniifitti ture. Netanaahuun osoo dubbii tokkos hin dubbatin pirotokoola mataa isaas osoo eeggatiin miidiyaadhaan ibsa kennuuf dirqaman. Kana jidduutti humni Islaamic Resistance kan damee Iraaqiidha haleellaa gurguddaa ድሮኖታ akkasumas misaa'ila ክሩዝ ሚሳኤል jedhamu misaa'ila raadarii Israa'eelota cabseetiin gamoowwan gurguddoo kutaawwan gaarreen Goolaanii fi Jaliilii irratti loltoota Israa'elii 4 sheshem godhe. Kabajamtoota hordoftoota keenya waraana baha gidduu galeessa qofarratti osoo hin taane haleellaa Gaazaa kutaa Kaanenuus irratti fudhattee fi gama Raafaa irratti har'a fudhattee Filisxeemonni 56 ajjeefamuudha kan addunyaan lallabu irratti argamtu. Ameerikaan gocha kanaaf ammoo farra
ilmaan namaa ta'uu bira dabarte boombiiwwan GBU jedhaman sadarkaa idil addunyaa waraana lammaffaa irratti dhoowwaman Israa'elii kennitee abbaa barbaade haleeli jechaa jiraachuudha kanneen komiin biyyoota addunyaa hedduun dhagaan barreessaan mootummoota gamtoomanii weerarri West Bankiif aspaaltiin isiin bloodariidhaan qotaa jirtu kun yakka guddaa farra akkasumas seenaan dimokiraasii ilma namaa kana nama barsiisu jechuufi uggura isaan gara Israa'elitti akka hin dhufne taasisanis kan himatan ta'uu fi heera idil addunyaatiin ammoo UN akka waliigalatti yoo kan itti fufuu barbaadu ta'e Israa'el mana murtiitti dhiyeessuu akka qabu yeroo dubbatan ture. Israa'el komiin isii Antonii Guterres irraa qabdu akkamiin Iraan balaaleffachuu dhabeef qoqqobbiidhaaf yaa'ii mootummoota walitti qabuu dhabe jechuun ambaasaadariin Israa'el kan Daanii Deenin jedhamu arrabsoo gurguddaadhaan UN hunda shororkeessaa jechuun farrajuun ni yaadatama. Haa ta'uuti haleellaa gurguddaa Ameerikaan maappii baasan kanaaf sababni haleellaan turuu Israa'el gara Iraanitti imaluu dadhabdee fi haleellaan saayibarii Raashiyaa fi Iraaniin kan irratti gaggeeffameef balalliin daandii xiyyaara kan ispeesii gara Iraan guutumatti harkaa ugguramuun qormaata gurguddaa keessa seente. Kaleedhaan gadda guyyoota sadiif walitti aansanii hawtii Yamanoota kan rukutaa jiran Ameerikaa, Ingiliz, Itaalii fi akkasumas biyyi falfaltuun addunyaa Israa'el kisaaraa gurguddaan har'a doonii guddaa Ameerikaa kan beekamu xiyyaarota gurguddoof akkasumas meeshaawwan waraanaa fe'a jedhame. Almasiraan wabeeffachuun BBC'n akka gabaasetti haleellaan hawtii kun yeroo kamiyyuu caala Ameerikaa naasisee jira jedhu. Haa ta'u dubbiimaaf sekireetariin ministeera Adaamaa alaa akkasumas dubbiimaan dhimmoota State Department Matthew Miller hawtiin guutumaan guututti barbadaahuu qaba duula ji'a tokko irratti gaggeessinuu qaba jechuun kan imaammata John Biden gadi bahee lallabe. Hawtii Yamanoota haleellaan kennaa hanga Filisxeem irraa dhaabdanitti lubbuu qaalii kennuudhaaf qophii ta'uu isaa Abdul Malik Al-Hawtiin ibsee jira. Birgeediin Al-Aqsaa tarkaanfiisaan quban qabneen West Bank irratti buldozeriif akkasumas taankota Israa'el harcaasuu bira darbee Ashkelon magaalaa Israa'eliidha haleeluudhaan har'a hadooddii guddaan Israa'elitti dhagahame. Dubartii takka dabalatee loltoonni ajjeefamus Times of Israa'eliin gabaasee jira. Benjamin Netanyahuun dubbittii daangaa gaarreen Goolaaniif akkasumas daangaa Qaariyoot Shimoonaa irratti haleellaa birgeedii Reedwaan Hizbollaa wajjin yeroo taasisan humni Hamaas 4,000 ol naannoo sanatti argamuu fi waliigala Libaanos keessatti loltoonni Hamaas addatti turan kan kophaa Hizbollaa wajjin falmaa turanii fi dhoksaadhaan turan akkasumas boo lafa jalaa yookiin holqii Gaazaa irraa kaasee gara Libaanositti geessa jettee Israa'el shakkaa turte dhibbaan dhibba qabatamaa ta'uu fi loltoonni 30,000 ta'an jiraachuudha. Maadhee haleellaa kaleessaa keessatti qondaala birgeedii Alaksaa duraanii ajjeesuu wal qabsiise Times of Israa'eliin ibsa mootummaa Benjamin Netanyahuudha kan galaalcheetii ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya Hizbollaan diroonota akkasumas tarkaanfiiwwan gurguddaa burkaanii fi falaq misaayiliidhaan haleellaa walakkeessaa Tel Aviv irratti ifaadhaan kutuudha kan mootummaan Israa'el beeksise. Ajajaan waraanaa Yoav Gaalant tarkaanfiin yeroo kamiyyuu fudhannu bara dhagaatti jijjiiruuf qophiidha. Kanaaf ammoo Iraan gatii kafaluuf jirti jechuun ammas dhaadachuutti jiran. Niwukileeriin Iraan haleelamuun qaban Doonaald Tiraamp kan State Department dabalateetiin soda gurguddaa keessa galche har'a walakkeessi Ameerikaa oduu gaddaa dhagahe. Dubbittiin akkana turte kabajamtoota hordoftoota keenya. Dubbii himaa fi gorsaan Ayatullah Ali Alkamin akka ajaa'ibatti kan dubbiin harkaa baate Iraan guutumaan guututti niwukileerii hidhachuu isiidha. Saatalaayitiin odeeffannoo ugguramuun wal qabsise Kamal Kaaraziidha. Iraan barbaachisaa taanaan lola niwukileeriitiif wanti ishee dhoggoon jiru jechuun odeeffannoon saatalaayitii Newsweek kan Middle East Monitor wajjin taasise Iraan guutumaan guututti atoomiif misaayilotaan maadheessite karreesii cufteetiin eegutti jirtiin dubbii ulfaattuudha. Gama biraatiin taasisa wabeeffachuun har'a ministeerri dantaa alaa Sargeen Lavroon Iraan meeshaa gurguddaa argachuuf
jettiiwwan suu 35 yeroo Ibraahim Ra'iisii walii mallatteessan 35 taareen akka galantu kan Benjamin Netanyahuudha of nyaachise. Benjamin Netanyahuun akkasumas yeroo isaan foddaa televiziyoonaatiin Vladimir Putin gadi bahaniitiin waa'ee Iraan dubbatan baay'ee kan dheekkamaniif of nyaachaa turuudha taas gabaase. Akkuma waadaan galametti jettiiwwan suu 35 akkasumas S-300 kan jedhamu kan murnaa miska BN Israa'eloota farra kiiloomeetira 500 talaalatti qolatu air defense jedhamu Kooriyaa kaabaa wajjin Iraanitti dhaabaniitiin mul'ii warra Peentaagoon kutan. Kanaan wal qabateetiin bu'aawwan gurguddaa kan galoo galaanaaf ujummoo boba'aa guutumaan guututti galaana Eedanii fi galaana Parshiyaa irratti hin haleellaaf isaan maadheffatan Chaayinaan doonii 5 fiduudhaan dooniiwwan gurguddoo misaayila teekinooloojii ammayyaatiin tarii isin miilaan deemuu dandeettan nuti boba'aa malee jiraachuu hin dandeenye fakkaata. Mootummaan Beejingis ibsa cimaa baasuun kuni walqixxummaa yookiin ilma namaa sirna dimokiraasii ta'anii lallabuu osoo hin ta'in ofittummaa irrummaa sanyii gurguddaa bara jaarraa 17ffaa koloneeffattummaadha. Kun bara dhagaatti si jijjiira jechuun yakki guddaan Israa'el waggaa tokkocha keessatti hojjette seenaa addunyaa keessatti Ameerikaatti xurii kan dibe ta'uudha. Yaangii ministeeri damee alaa kan Chaayinaadha beeksise. Ayatullah Ali Al-Khamenei akkasumas ministeeri dantaalaatiif ajajaan waraana waliigalaa kan Iraanii Muhammad Baagaariidha. Kotteen takka kan Iraanitti balali'ee dhufu taanaan tarkaanfiin keessattuu warra Israa'el qabateetiin dhidhimu akka fudhatamuu danda'us akeekkachiisaniiti jiran. Dubbii kanaan wal qabate mormii gurguddaa ambaasaadarota Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifameen mana marii mootummoota gamtoomanii irratti kan isaan dhugaa jirtuu fi akkasumas olaantummaa Israa'el mirkaneessuuf akka Amir Said Iraabani jedhe ambaasaaddariin Iraanii tarkaanfiin nuti kanaan booda fudhannu addunyaan beekuu qabdi. Israa'el akka ishiin ol jetteen ulaalle taasifnaadha. Haa taatu malee Ameerikaan dubbittiin isin amma deemtu karaa ambaasaaddara ishee Linda Thomasin ammoo Israa'el haleellaa ujummoo fudhachuudhaaf eeyyamne jirra jechuun wal gaafachiisaa jira. Tarkaanfiiwwan baha gidduu galeessaa kanarratti kaayyoon Iraan inni guddaan haleellaan Libaanosii fi Filisxeem irraa haa dhaabatu maddeewwan haleelaa jirtu hunda obsineet ilaalutti jirra. Garuu Israa'el tarkaanfii amma qophaayaa jiran kana fudhatan taanan seenaa keessatti godaannisa gurguddaa fi akka Israa'el deebitee oliin kaane goona jechuu Ayatullah Ali Al-Khamenei gabaasuudha kan CBC'n gabaase. kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan haaraa jiran kam isin biraan geenyu ta'a horaa bulaa. التنفيذ هي مهمة لأن منها تنطلق الطائرات بالهجوم على لبنان F-16 وهناك أيضا الطوافات وكل هي مهمة جدا تعتبر. لذلك كان التدخل الروسي ردا على ما اعتبرته موسكو ويضع العالم على شفا مواجهة كبرى. في ظل هذه الظروف المشحونة تتكشف الأحداث بسرعة وتتعقد المعادلات مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المنطقة وحول دور القوى الكبرى مثل